የልጆቼ እናት ሱመያ የኔ ቆንጆ ብሩዬ እወድሻለሁ። እኔ አንቺን በማንም አልቀይርሽም፣ አልጠላሽም። ያው ሁለተኛ ሚስት አገባው ማለት አንቺን ጥላቻ ወይ አንቺን ተዋለው አይደለም። አንቺ ግን dhugaa rabbi saayidoo irraa fakkeenya fudhaa. Shariyaan dhugaan afur isinii feeyyamti. Garuu sharxii isinii feeyyamti hin qabdi. Kanallee beekuun dirqama. Garuu dhiira kamtu jechuudha dhiira Oromoo irraa jechuudha. Dhiira Oromoo irraa dubartii jechuudha haadha manaa isaa dura irra fuudhee yaadataa jira. Isa kamtu miti miidiyaa miti isa birattuu jechuudha. Wal birattuu kan jaalala ibsine fedduu jira jechuudha. Dhugaa rabbi leenca saayidoon baga fuutee hin da'u. Wallahi dhuguma mee galma qaba laala. Dhiironni keenya jechuudha gaafa dubartii biraa irratti haadha manaa isaa irra fuudhanii jaartii isaa dura quban qaban akka waan amma dura wajjinuu hin nyaanne akka waan amma dura hariiroo takka walii hin qabne akka diinaatu warra laalanii jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalmaan Oromoodha jira jirtu nageenyi baraadha. Baga jiraatanii viidiyoo haddaa saayidoon Ummu Jamiilaa irra gadhiise tokko irratti gammachuu kiyyaa fi gadda kiyyalee dubbachuufanii gammachuun kiyya jechuun onneen irraa na gammachiise keessa saayidoo irraa jalqaba irratti jaalala haadha manaa isaa duraa Sumayyaadhaaf qabu yookiin haadha Jamiilaatiif qabu osoo hin dhoosse addaan baasee miidiyaa irratti himeef. Mee dhiirotuma kenna kamtu jaalala haadha manaa isaa duraa ibsaa jira. Miti jaalala haadha manaa isaatii miti haadha manaa uf jala amma qabu jechuudha amma fuudhee kanaayyuu yeroo ibsa malee quban qabu. Dhugaa rabbii dhiironni keenya tokko tokko jechuudha. Tokko tokko yoo miti akka walii galaatiitti illee hojjennee illee waan nama qaanfachiisu miti nama darbee nama xiqqoo yoo ta'e malee haadha manaa isaa dura wajji hariiroo ijoollummaa irraa eegalee waa hunda isii irra baree jireenya isii irra baree ilmaa isii irraa dhalee gaafa jaartii biraa yookiin dubartii biraa irra fuudhe akka waan diinaatiin laalu akka waan nama hin taanetti akka waan amma dura hariiroo takka wajjii hin qabnetti akka waan amma dura dubartii inumaayyuu hin beeknetti akka waan diinaatti walumaa galatti jechuudha. Ilaalcha inni qabuuf akka isin bakka hin geenne ka godhu hedduu jira jechuudha. Irra fuudhee miti irra fuudhee homaa miti irra fuudhee dubartii biraa irra fuudhee miti akka isin bakka hin geenne akka isin gadi hin ijjanne akka isin hin tarkaanfanne godha bira dabarsee jechuudha. Warri ijoollee isaa jechuudha haadha manaa duraa jala jibbu jira jechuudha. Dhiirri keenya dongorri isaa guddaan gaafa haadha manaa jibbee gowwaan tokko jechuudha. Ijoollee isaallee wajjin jibba ijoollee isheellee wajjin jibba akka waa ijoollee sun dhuunfaadhaan kasii qofa taate. Dhugaa rabbi dongora guddaa uummanni keenya qabu jechuudha. Kana inni guddaan jechuudha. Saayidoo ammoo hin offanne jaalala manaa isaallee ka qabu gabbaaseetiin si jaaladha manaa kiyyaa qabeenyaan qabu hunduu kan keetii ani si malee akkasiin jiraa mitiire roomaantikii san jechuudha. Akkasii kanaaf ijoolleen keenya dhiiraa hin fuutanii miti fuudhuu isinii oolle rabbii isiniif eeyyan nullee hinaaf malee taniinuma beekna yaada afoo dhaabbanna malee isiniif eeyyame miti shariyaan. Akka shari'aan jedhe sanitti deebi'a. Akka shari'aan hin jedhe sanitti akka shari'aa isa ajaje sanitti dubartii fuudha. Osoma salaata rabbiituu hin qabaanne shari'aan naa eeyyamee jedha. Oduu barbee salaanni rabbiituu guyyaa meeqas salaatamaa jedhanii kan gaafanne. Arkaan islaamaa irraa yoo osoo gaafatanii kan hin beeknetu gaafa dubartii bira godhe fatwaa si godha beekta gaafa dubartii masaanuu bira ga'e jechuudha. Dhugaa rabbi kun dongora dhiira ijoollee keenyaan jechuudha. Fatwaa si godhe sheeka ta'e jechuudha. Afoo si dhaabbateeti shari'a afur eeyyamtee siin jedha barbe. Akka waa shari'aan lafatti dubartii afur waliin qaba waliin qotadhaan jenne bar xindi akka biyya keenyaatti qotiyoo lama walitti xamadanii jechuudha. Ittiin lafa qotan lafa qonnaa jechuudha. Sila lafti kunillee waan biraatti silaafuu amma afaan Oromoo kunillee garagara jijjiirama. Almuhim kanaaf obboleessi kiyya fuudhuu barbaadda duramee salaata rabbi salaati. Akka shari'aan jedhu bulime. Deemtee dubartii biraa walitti laaqatteetiin akkanumaadhaan jechuudha. Ila barba wanni ajaa'ibu jechuudha uummata keenya ijoollee dhiiraa kanarra waan nama ajaa'ibullee waan isa jibbisiisullee dhaqanii dubartii biraa laaqamanii gaqqabanii ol qabanii maal jedhanii galanii haadha manaatti shari'a afur eeyyamtee jedha. Kanaaf dura waan dursan dursiitee achi boodetti yaade waan fuudhinsaa jechuun naqqabda. Gaafa salaata rabbii salaattee waan rabbii fidees ajaje fuudhallee naqqabda waan ta'eef walqixxee bulchita waan ta'eef. Kanaaf bakkuma feete walitti galtee haati manaa manarra fuutee yoo siin jette
shari'a afur eeyyamtee jedha barbe lafaan ka odoon achitti ciisee salaatu odoon achi callisee rafu jechuudha bakkuma rafutti yeroo meeqara azaana shanan osuma gurra kanaan dhaguu callisaa barbe ofii islaamaa ofii rabbiin nu alaafisu hunduma kennaa dhugaa rabbi nullee warra dubartii dogongora guddaan nu qabnu osooma saanuu jibbinu osooma saanuu tana akka du'aati jibbinu dhandheetuma dubartii keenyaa irratti akkoon dhiirri addunyaa kanarra dhabame dhiirri addunyaa kanarra dhabame buleettii kiyyaa moo warri dhiiraa fuudhee hin qabu ka warri hin fuune hin qabne jira takkeen takkatti ma barbe alwanumarra dhaqaniitiin osoo asiin isaanii jibbitu dhattee dubartii biraarra heerumti ay dubartii ta'e nama dhugaa rabbi warra arabaa ta'e kana keessa hin jiru baroonni akkana qommootuma keenya keessa jira osoo asiin isaanii jibbitu dhattee irra heerumti garuu maaliif akka ta'e hin beekan obboleetiiti yabar beekannadha dubartii biraarra irratti si fuudhe jechuudha sillee boru tabiraarra galchuu isaa hin hafu waan ta'eef kun aadaa isaati dubartii dhiirri kun rabbuma akka jaalala dubartii kanatti gakkenne kennaadha isin haa dandeessisu garuu eega isin dandeessise eega dandeettiitti qabaattanii wal qixaan jiraadhaan hin jedhanaa kanaamsa gayyaatitu waa baay'ee dubbachuu fedhe garuu giifti duruun dhuftee na harkaa facaasee waan ta'eef kanaaf haasofni harkaa faca'e walumaa galattuuyyuu wanni an jedhuu barbaadu warri koomentiidha warri sumayyaa bara deemtanii waan hin taane barreessitanii miira namaa eegaa dhugaa rabbi miira namaa eegaa sababni isaa namni koomentiidha of hoogganuu hin danda'u jechi namaa kun si yaani daangaa malee si baasa waan ta'eef yaadatte yoo ta'e obboleettii keenya kuullee Yusuf bara darbe keessa koomentii kana keessa sababa koomentii kanaatiif amantii gadhiiste jechuudha. Maaliidhaaf namni tokko jecha namaa dabarfachuu hin danda'u. Asaasan yeroo dhaloon namaa kun haasaa namaa jechuun jecha namaa dabarfachuu hin dandeenye. Dafnee waa itti deebisuu takkaayyuu haga daangaa biraa darbuu nu geessa waan ta'eef warroonni koomentii ijoollee mateenna keessaa fuuyyuu ijoollee warra soddaatii miti. Ijoollee mateenna tanatu waan hin taane dhaqee barreessaaf. Barreessinaaf dhiisaaf homaa rakkoon qabaa fuudhu. Aayitiidha. Kun waan ciru waan ta'eef. Innuu qabeenya kan kee isheedhaaf hin dabarsu qabeenyi kan keetuma jedhaanii jira. Ati maal ta'uudhattee walitti tuutta akka saree akka qotiyyoo yeroo baadiyyaa warri horiittisa jechuudha. Qotiyyoo kaas taa'ee kaanii as taa'ee qotiyyoo lama wal lolchiisu san jechuudha. Akkasiin ta'inaa walitti hin dirrinaa dhiisa. Innuu danda'ee fuudhaa jiraa miti lachuuyyuu. Innuu lachuuyyuu isin jaaladha jedhaanii jiraa miti. Anaafati hoo maaliidhaaf keessa galla haa jiraatan waliidha rabbi wajjii haa bulchu ayyuulee rabbi amantii islaamaa kennee fi dhugaa dubbachuu mucaan amantii islaamaa irra baay'ee hijaaba akkasitti bareedu dhugaa dubbachuu maashaallaadha amantii islaamaa kennee fi karaa keenya fidee inshaallah jarri sadiinuudhaayyuu jireenya gaarii wajjin haa jiraatanii anaafati haa dhiisnu naan jalqabee jechuudha akkasii rabbiin hunda keessanuuf warra bultiin qabna rabbiin bultii gaarii isin haa kennu dhiira odoo isin jalaa qabu gara biraa jechuun ija faffacaasu dubartii osoo dhiirsa manaa qabdu dhiira biraati ija faffacaastu rabbi isinirraa haa qabu yeroo ammaa kana waa akkanaatti baay'ataa jira waan ta'eef iyyuu osuma asiidhaan jireenya biraa jiran jireenya biraatiif ija facaasanii rabbiin waa eegu dhugaa dubbachuudhaaf namni hundi qulqulluu miti namni hundi dilaadha namni hundi badii qaba badii keenya immoo rabbiin nu haa dhiisnu illee waliif haa dhiisnu kana isiniin jedha ulfaadha yeroo gaarii qabaadha jiraadha yoo balleessa immoo dhiifama isiniin jedhe inshaallah rabbi hunda keessanuuf waan gaarii haa filatu ka fuudhuudhaafis ka heerumuudhaafis garuu obboleettiitii asuma amma isaanuu jibba jedhee jechaati obboleettii kan kee bira dhattee dammaramus